Ashamaa harka fuunee kabajamtoota maatii Furtuu Show nagaan bakka isin jirtan hundaatti isiniif haa ta'u jecha egaa mata dureen viidiyoo keenya har'aa seenaa haadha manaaf abbaa manaati. Hundi keessanuu hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Laayikii sheerii gochuu hin dagatiina. Warroonni hanga kanaan duraa laayikii fi sheerii na jajjabeessaa jirtanii baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Warroonni haarawwa gara Furtuu Show dhuftan immoo Nooraa isiniin jedha. Sabiskiraayib gochuun akka maatii keenyatti dabalamtan kabajaan sin gaafadha. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffachuun hundi keessanuu laayikii fi sheeriin na jajjabeessaa isiniin jedha. Kallattiimaan gara viidiyootti seena. Haadha manaa fi abbaa manaatu ture. Abbaan manaa nama qabeenya hedduu qabu ture. Haati manaa isaa garuu qabeenya isaa malee abbaa manaa isheef jaalala dhugaa hin qabduufi ture. Haati manaa isaa osooma abbaa manaa ishee kana waliin jirtuu hiriyaa biraa yookiin immoo jaalallee dhiiraa irratti ni baafatti. Jaalallee ishee kana faanaas yeroo baay'ee bakka dhoksaatti waliif qaxaruun ni wal argu. Yeroo wal arganittis akkamitti akka qabeenya abbaa manaa ishee kanarraa hirattee irraa adda ba'uun jaalallee ishee kana faana immoo jiraachuu dandeessu ni mari'atu. Osooma jedhanii guyyaa tokko haati manaa mana nyaataa ni deemti. Mana nyaataa deemtu kanaatis intala durbaa baay'ee bareedduu mana nyaataa sanaa kan ejjettu ni argiti. Intala kanas ofitti waamtee kottuu biiroo abbaa manaa kootti gargaartuu isaa godheensi qaxaraa. Damoosas kan asii oliitu siif kaffalama, hojiinis hanganatti miti ittiin jetti. Intalli kunis gammaddee tole jettee waliin deemti. Intalli kun waliin deemtee erga hojii eegaltee guyyaa lamaa booda haati manaa ofitti waamti. Ofitti waamtee ani kanan asitti si qaxaree fi akka ati gargaartuu abbaa manaa koo taatu osoo hin taane iciitii biraa fi iciitiin kanas immoo anaaf si gidduutti bahee namni biroon dhagahuu hin qabu. Yoo nama birootti kan dabarsitee himtu taatellee akka lubbuu kee dhabdu beekii ittiin jetti. Mucayyoonis callistee ni dhaggeeffatti. Haati manaa akkas jetti, abbaan manaa koo hamaa fi badaa waan ta'eef irraa adda ba'uun barbaada. Yoon callisee irraa adda bahee qabeenya isaa kana naaf hin hiru. Garuu bakka salphinaatti argee seeraa yoo isa gaafadhee qabeenya isaas irraa hiradheen irraa adda bahuu hin danda'a. Kanaafuu kan na gargaaruu danda'u si qofa. Siifis maallaqa hedduu siifan kaffala yoo kanarra na gargaartee ittiin jetti. Mucayyoon kunis akkam godhee asirratti si gargaaruu danda'a ittiin jetti. Haati manaa deebistee abbaa manaa koofsi mana uteelaatti arguun qaba. Suuta suutaan itti dhiyaattee malkii qabdu kana fayyadamtee abbaa manaa koo dogongorsuun siif isa animmoo mana uteelaatti qabuu qaba. Sababa kanaan seeraan isa gaafadhee qabeenya isaallee irraa hiradhee irraa adda bahuu nan danda'a. Siifis maallaqa hedduu waanan sii kennuuf atillee jireenyi kee ni jijjiirama ittiin jetti. Mucayyoon kunis lakkii an cubbuu akkanaa hin ejjedhu dafqa koon buruun barbaada ani lakkataa ta'ullee ittiin jetti. Dubartiin kunis deebistee lakkii hin goyyoomiin itti yaadii ittiin jetti. Bor qofaaf sii kenna yeroo bor booda tole yoo hin jettu taana yookiin tole jettee hojii kana hojiirra oolchuu yookaan hojii kanarraa ba'uu yaada kee mari'adhu boru natti himii ittiin jetti. Mucayyoon kunis tole jettee gara hojii isheetti ni deebiti. Mucayyoon kun gara hojii isheetti deebitee booda akkuma amala ishee haati manaa hiriyaa ishee arguu ni deemti. Bakka hiriyaa ishee arguu deemtu kanatti ejjettoota abbaa manaa isaa keessaa tokko bakka isheen deemtu sana ni arga. Yeroo arguttus ejjechiisaa isaa yookiin immoo abbaa manaa isheetti bakka isheen jirtu itti ni hima. Yeroo itti himutti abbaan manaa ishees duruma shakkii waan qabuuf teelaa isheerra bakka isheen jirtu sana ni deema. Yeroo deemutti ishee fi jaalallee ishee bakka tokkotti ni arga. Yeroo arguttis callisee gara mana isaatti ni deebi'a. Gara mana isaatti deebi'ees uffata haadha manaasaa sassaabee
gadi darbata. Haadha manaa isaatiinis ati lammoo haadha manaa koo mitii narraa deemii jechuun ni ari'a. Haati manaa isaas uffata ishee fudhattee boo'aa gara jaalallee sana ishee sanaatti ni deemti. Gara jaalallee ishee sanaatti yeroo deemtus jaalallee ishees jalaa miliqee silkii isaa ni cufata. Egaa seenaan keenya asumarratti xumuraa. Galatoomaa isiniin jedha warri dhaggeeffattanii. Seenaa kanarraa waan nuti hubannu, wanti namaaf yaadnu matuma keenyaaf akka ta'u'a. Waan gaarii yoo namaaf yaadnillee gaariin akka nuuf ta'u, waan hamaa yoo namaaf yaadnillee wanti hamaa numaaf akka ta'u irraa hubannaa jechuudha. Kanaafuu hundi keenya osoo gaarii yaadnee gaariidha isiniin jedha. Galatoomaa warri dhaggeeffattanii. Like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ulfaadhaa, turtii gaarii isiniif hawwaa. Nagaatti.